Hey ummata qaalii akkam nagaa jirtu fayyaa keessee nagaa adda dachaanii viidiyoo haarayanii like share subscribe gochuun kottaa nufaana tura viidiyoo xiqqoo akka fanii isinii qabannee dhufne akka jaalatan abdii qaba I know osoo isin jedhu nagalaa turee jira badee jira almost 2 weeks akkas hin badu ammaan booda deebi'ee jira hojimatu akkana biizina goggodhe saniif sin raabade galatoomaa warri subscribe gootanii warri haaraa subscribe gootan galatoomaa addu tokko warri subscribe gootanii warri haaraa taatanii subscribe godhaa nu bira dhaabadhaa galatoomaa waliin haa guddannu oromummaan kanuma qabsoon kanuma isiniin jedhaa galatoomaa addu tokko nu faana tura. Or akam nagaa fayyaa jirta. Hi guys. Look. Oh, hi! I didn't see you there. Hi. Akami nagaa. Afaan Oromootti nagaa gaafadha. Jirta fayyaa nagaa qabdi. So, if you don't know how to Nagaa gaafadhu dura. if you don't know how to write Oromo words, I'll help you. High five. This is how you write Ethiopia. Ethiopia. Kuno maal jedha duraa kun. Oromo, Ethiopia, Akami, or Akam, Naga, Faya. If you're having some problems, always watch this, okay? It'll never be old. Wait. Dhugama ufu adduma isii jechuun itti himne jechuma ufuma isiitii barreesse. Just always watch it. It's Mashallah, good never job, old. Sarakiya. So Wow. And then Jirta Faya. Look who. Let me see the look. I can go the camera. lukku jetti moo looko jetti sun. Look. Lukku akka barreessan lukku. L-O. Luu. Look. Okay, lukku jedhi. Okay, what else do you want me? Sorry, guys. I'm sorry, but you can start. Okay. Amma maqaa kee barreessi. Okay. Allah on isin taatan jiru duuba irratti. Maal barreessite? Maal barreessite? Guys, this is how you write my name. Sena or Senuu. Maal jechuun? Maal jechuun dubbe? Sena or Senu. Senu. Oh, ya In umri. Oromo, it's Senu. Senu. In English, it's Sena. Maqaa obboleessa keetii. Huh? Maqaa obboleessa keetii. That's too big. One word. Maqaa obboleessa keetii. Just maqaa isaa. Obboleessa. Maal jechuun? Maqaan isaa maal jechuudha? Maqaa jechuun maal jechuudha? Oba. Obboleessa dhaatti. You done? Okay. Obboleessa. Let me see. Obboleessa. This is O-B-L-O-S-E. I mean A. What grade are you in? Wait. Okay, obboleessa. Obboleessa Baba. Maqaa isaa. Barreessu jirti. Wallaahi itti himne kaam obboleessa dhusan jechuun obboleessuma jedhi barreessenneen bichaa malee qubee akkasitti barreessitti himne ufuma asiitii barreessite. Afaan Oromoo isiin tokkoon akkasitti banee dubbisiiseen maal jedheen hin beeku. Garuu maashaallah yeroo guyyaa tokkoffaatiif akkanatti barreessite. Wow. Okay, Ammaan booda bakka an barsiisa afaan Oromoo. No talking. Anna or Baba. Let me show you something. I have something I write my brother's name. Kun akkasitti barreessite arguu jirtanii. Obboleessa Ana or Baba. Baba maqaa manatti waamnu. So Ana maqaa isaa jechuudha. Obboleessi si barreessite. Okay. Okay. I have a perfume. It's on my name. I mean my brother's name. Okay? Anna, stretch it out with me. I'm your teacher. Anna.
dhageete ani hiriyaatiyyaa amiin barsiistuu teessanii na waliin jedhaa jette. Okay, jedhi. Anna. Anna. Good job. Spelling out with your board. Okay, I'm gonna do something. Are you done, guys? Okay, do it in your table. Ati tu mata keetii qabaachuu qabda bar. Wallahi. I'm so Hold proud it of up, you. guys. Good job. Subscribe, guys. What grade are you in, Senu? What grade are you in? First. Afaan Oromiffaatiin kutamee qabdatte. Wait. Afaan Oromootiin. How do you say grade in Oromo? Kuta. Kutaa, yaa. Toka kota. Kutaa tokkoffaa baratti barana seente akka se'aniyyuu ji'a sadiyyuun baraneem ji'a tuma almost Waggaan kee meeqa? akkas baratanii I have soomoo yaa. had 2 months. Kun argitanii maqaa isii as biraan jechuudha. Shittoo isii qabdu maqaa Don't worry if isiitii wal it's fakkaata. turn over. Don't turn over. Okay, Yeah. meeqaati waggaan kee? How old are you? 6. Waggaa ja'a. Afaan Oromootiin maal jennaa? Huh? All I know is Okay, lakkee ayyee tokkorraa lakkee. Toko lama sadi afur shan. Saddeetii bitaa. Jaha. Yay! Here. Go back. And my birthday is on June 18th. Go watch. It's right here, guys. You see that? Yeah, Watch that video. down. Video gaafa barreessi amma waan biraa barreessu jirti. Hin eeynachuu agasiin fixxu. Abbaa inni jedhee barreessitte? Sorry about that waiting. Abbaa seenaa. Abbaa seenaa jedhee barreessine. Okay. Rabbi And then keeriyaa godhu. haadha. Qoqoo sanaa barreessu wayittu. Haadha seenaa. Ooriin kun Oromiffamoo afaan Ingiliffaati. Waan tokko itti oor jetti. Sunoo maal jennaan amma? Itti yaadu jirti. What? Okay. Here. I don't know. Gaggali jiraatu kaamera irratti. Alda sena or Sado. Saddo. Or his real name Barreessite, is barreessite. Isa. Barreessite, good job. Here. Okay, amma maqaa haadhatii Okay, barreessi. your mama. Okay, maqaa keesseeraan barreessa. And now your name is Barreessi hin jedhini. or Sena. Haadha. Maqaa kee bichaa barreessi. Seenaan barreessin. Haadha seenaa. Haadha seenaa. Okay. Aanu jechuudha jechuudha. Waara baamii jechuun jira. Lollu jira dhugamaanu. Sagalee isaan dhageessaa yeroo nu yoo dhageettan. I forgot a E in my name. My own name. Wow. No, maqaa kee barreessi seenaa dhiisan. No, maqaa kee barreessi. Koo haadha seenaa jechuu jirti. Haadha dursaa qaba. I'm ready, guys. Okay. She's ready. Seno. I'm sorry if I didn't put Seno. Or Asia. Let me see. The bottom is Asia. Where's haadha? What is this? Haadha seenaa. Haadha. Haadha, okay. Haadha. No, haadha akkasitti hin barraa'u. Hatta? What you say? Haadha seenaa. Okay. Or here's my name. Or Asia. Yeah, A-S-I-A-A. Ishee Oromoo barreessite akkasii barreessanii Oromoo. Okay. Haadha akka What's jedhamu your akkanaa real miti. name, Mama? This is wrong. Haadha akka jedhu akkasitti hin barraa'u. Haadha akka jedhu akkasitti hin barraa'u. Garuu try goote maashaallah. Guyyaa iskoola maal Guys, barreessitu? this is a surprise. I did Ethiopia flag. You'll see it next time. So, yeah, sorry about that. It's gonna be next month. Maali? You have to wait until 1 week. For what? And June. I mean, wait, what's after September? I don't know. No, why? Why, Mama? Huh? Because I'm gonna bring that paper.
Oh, okay. the one. What color you colored your shiro? I put green No, on my shiro? flag. Green, yellow, red, and then in the middle I did a star because I know how to make a Good star. job. Yes. Federal. Yeah, because there's a star in Itoophiyaa here. federaala baandira federaala Okay, what? barreessichi iskuulatti Okay, you're gaafatanii. gonna say October 1st. Okay, Oktoobar And ergisanii which is mul'isti it's gonna waraqata. be my friend's birthday. Wait. Wanni isinii barreessite jechuun kaleessa gaafatanii bakka iskuulaatti nyaata ka biyya keessaniitii fi nyaata jaalatan ka biyya keessaniitii fi filaagii biyya keessanii ka dhaabbaan keessanirraa dhufan filaagii baandiraa jechuun ka biyya dhaabbaa keessanii kaasaa jedhamtee waan nyaata jaalatan kaasaa jedhamtee wanni isin jaalattu buddeena waxii misiraa. Waxii misiraa ta'ee halliccaadhaan isa jaalatti I so have something to say. sankaaste. I know this is if you guys like Maali this. kolfee akkanaa yeroo deem deem Ib. deemi Ib. dhageetu spiikarii godhatte deemi Adeline. deemi Ib. deemi deemi Demi. yee okay barumsa dhaqxee Birike. barumsa dhaqxee God, that's kind of fun. Asaalani. Okay. Shani. Shani. Shan. okay buddeen Budden. hin dhageette wallaahi hin dhageette No. goomman Too much. Okay. stop seenaa stop goomman Oh, mama. uumama oh my god almost goomman Homework. Go. Oromo. Go man. man. Too much. Go man. goomman Go man. Okay, my turn. My turn. Birkicho. Minnesota. Birkicho. birkichoo maali gaati birchikkoo Burjuko. ol fuuteetti mul'isuu qabdu kaa why you showing Wait, I'm gonna give you Birkicho. Mama, you guys are gonna like this. Okay. Mama. okay wait shiroo Loco. Okay. shiroo Cookie. Ketta. shiroo yosin shiroo nyaata seenuu jaalatu shiroo Look. buddeena shiroo Budden. Gursha. okay How you say husband in Oromo? huh How Jarsatia. how say what How to say husband in Oromo? how to say husband in oromo jaarsa kiyya jaarsa abbaa manaa Tia. huh Tia. tiyyaa Tia. eenyu Jarta Tia. Jarta Tia. jaarsa kiyya you say tiyya No. jaarsa tiyya Tiyya. oh jaarsa tiyya perfect okay oh. You What's too, next? Daddy. You too. That is so funny What cares? Sena That's actually. Sena okay now that is look at me buddeen But then. Aslalam. indhageetti Aslam. bishaan Bushan? what indhageetta You so loud. I can still hear. my turn Okay, you ready? Hmm. Are you ready? Hmm? Are you ready? Okay, Yes. Wait, okay, wait. Whatever. Sena wait huh Whatever. warara Okay. Good They job. can hit that one. Look, mommy.
Wait. Dhaabate. Eyeshadow. Dhaabate. Intu kan atas harkaan. Okay, okay. Farado. Eyeshadow. Eyeshadow. Mama, listen, you listen. can hear. Yes, yes, yes. This is I can't chili. hear. Farado. Farado. Wallahi guru gezande. Huh? Fafa. Fafa. Falan. Okay, Magan. Daddy. Falan. Falan. Huh? Falan. 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 Hey, good job. Good job. You have 3 points. Okay. Jabale. Okay, Huh? Mama. Jabale. Mama. Design. Jabale? Jabale. Design. Dabale. Jabale. Mama. Jabale. Hey. Mama. Design. Huh? Design. Bercuko. Just Design. say it. She can hear it. Design. Say it dong. Design. Just say Huh? it. Design. Okay, say it. Okay, say it. Design. Design. Huh? Design. Design. Yay! This Okay. is design. Oh. Ana. Kara. Kulubi. Kulubi. Shak. Shaka. Sagat. I was gonna say a name. Sagat. Shaka baka. Halla kam tawfik. Daddy, for You see, this is she's the easy. getting so many points. She Because can we hear. can give her. We will give her Go that like this. easy. Whatever you're gonna say, go like this. Hmm. Don't use your sound. Just go like that. Telecommunication. Huh? Telecommunication. Huh? Telecommunication. No, go like this. Subs. Telecommunication. Celebukare. Tell them. Telecommunication. What you say? Telecommunication. Telecommunication. So I got it. I got it. No. No. Telecommunication. 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 I got it. No, you did not. Hmm. Ito pa Telecommunication. Huh? Telecommunication. Telecommunication. Celebrate. 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 Celebrate your citizen. Celebrate your. Citizen. Celebrate your citizen. I got it. You give a too easy one. Huh? You celebrate your citizen? You didn't celebrate citizen? Huh? Go. Celebrate? I did celebrate. I love you. Lipstick? Let me tell you, you don't like red lipstick. I like red lipstick. No, you don't like red lipstick. Oh, I don't like red lipstick? Yeah, that's true. I got it. Okay, wow, that's hard. And then It was 10 words. Hello. Guys, eat this. Oh. It's good for you. Much of them. Garana gromsa. Musica hara usa makan saya noi. Kadara you tibai. tell me. Guys, asumani waan isinin jedhu itti qaatafarii isa YouTube jedhu kana tun argitanii dhaqaa subscribe godhaa fi muuziqaa isaa ka hara gadhiise oromummaa ka jedhu new music afaan oromoo jedha kun argitanii as jala careful dhaqaatiin ilaalaa fi bakka biyyaan itti dhaladhe yoo baruu feetan kuno muuziqaa kan dhayxanii hoolaaltanii hin argitanii jechuudha bakkeen itti dhaladhe biyyatan namni as keessa jiru jecha marri isaanii jechuun almost marri isaanii namaan beeku nama biyyatiyyaati yaa warra ollaa tokko akkan warra nu guddisan jechuun dandeettanii so namni baay'inaan namni keessa jiru nama biyya kiyyaati nama abbeeraa fa'aatti naa oolanii zarummaa fa'a horii qabnu akkas yaa muuziqaan isaa
namni hedduu arguun ooltanii ga'uun arginu illee hin jirtan waan ta'eef dhaqaa subscribe godhaa fi YouTube keessaati laala viidiyoo kana please akka jaalatan abdii qaba viidiyoon keenya kaadha akkana fakkaata viidiyoo hedduu viidiyoo gaggaarin isin dhufu deemna ayinoo naagala akka banne jenne asumaan dhiifama isiniin jedha inshallah madachaan viidiyoo garagaraa isin post goona asirratti like share subscribe gochuun nu jajjabeessa hamilee nu ta'an nu bira dhaabadha akkuma isin jedhe kan itti qaalee dhaqaatiin ilaalaa fi subscribe godhaa fi galatoomaa iddoo tokko namni akkanumatti hojii jajjabeessanii oromummaan kanuma qabsoon kanuma jechuudha asumarraan jammira qabsooni galatoomaa iddoo tokko horaa bulaa nagahan naaf turaa viidiyoo biraatiin wal agarrutti bye